Oduu gammachiisaa fi oduu dhaga'uuf gurratti namatti tolu. Faarfattuu Liidiyaa Darrasee faarfannaa haaraadhaan dhufteetii jirti. Egaa faarfattuun kun kanaan dura kiliippii faarfannaa garaagaraan kan beekamtu. Yeroo murtaa'eef faarfannaa hojjechuurraa xiqqoo turte kan turte. Amma immoo faarfannaa haaraa qabattee jabaa nuun jechuuf jirti. Akka hundi keessanuu beektan faarfattuun kun nama kennaan ayyaana Waaqayyoo irra jiruu fi nama faarfannaa bifa bareedaa ta'een qindeessitee faarfattuuf hafuurri Waaqayyoo irraa mul'atudha. Maarreegaa yeroo darbee faarfannaa Hoobleen jedhu baastee sana booddee hawaasni itti mufateetii ture. Sababiin immoo hawaasni waan jaallatuuf Hoobleen kan isheen jettee sirbarraa fuute jechuudhaan komii itti dhiyeessanis egaa isheenis ergasii kaastee qilleensarraa kan baddee amma immoo faarfannaa bareedaa bifa haaraadhaan hojjettee kiliippii qulqullina qabuun deebitee jirti. Kun waan baay'ee namatti toluu fi waan dhaga'uuf namatti toludha. Waaqayyo bara ishee haa eebbisu. Egaa baga nagaan dhufte, baga Waaqayyo si milkeesse. Kana booddee ayyaanni Waaqayyoo kun sirraa hin dhibamiin ittiin jenna. Waaqayyoo abbaan faarfannaa, abbaan sagalee, abbaan eebbaa inni ta'e baga si gargaaree, baga harka si qabee, baga si geggeesse ittiin jenna. Egaa Liiduun faarfattuu afaan Oromoo keessaa faarfattuu nuti qabnu nama gargaaruun, kallattii gargaaraan nama deeggaruu fi nama tumsuun beekamti. Mucaa amala qabeettii fi simboo qabeettii baay'ee nama gargaaruuf jajjabeessuun beekamtudha. Keessumatti faarfannooti ishee faarfannoota baay'ee bareedanii fi miidhagan kiliippii olaanaaf qulqullina qabuun hojjechuun beekamti. Egaa xiqqoo nu jalaa turtus amma immoo deebitee faarfannaa haaraaf bareedaa ta'een dhuftee waan jirtuuf simannaa keessan akka gootaniif gamanumaan isiniif dhaamna.